Gaafiiwwan keenya kan guyyaa irraantanaa sirna gadaa irratti xiyyeeffatan gaafachaadhaati jirra. Aangoon abbaa saadaa sirna gadaa keessatti abbaa horii takkaahuu dinagdee to'atudha. Yeroo ammaan tana akkaataa sirni bulchiisatti waamamu yookaan waamnu ta'e immoo ministeera maallaqaa jechuudha. Kana jechuun sirna gadaa keessatti yeroo sirna gadaatiin biyyattiin Oromoon bulaa turtetti abbaa saadaa jechuun ministeera dinagdee jechuudha. Gaafii kanaaf deebisaan kan ta'e jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gaafiin biraa kan nuti gaafanne waa'ee sirbaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Dooktarri kabajaa artist Ali Birraan yeroo wahii keenya dirree dawaa loontu loon hayyisaa wayin sitti dhaamaa waan qalbii fayyisaa jechaa sirbaadhaati ture. Wanti dooktarri kabajaadhaa artist Ali Birraan dhaamuu barbaade wanti qalbii fayyisaa san maali jechuudhaan bashannanaaf jennee namoota gaafanne ammallee nu hordofaa. وان جاللاته وان جاللا وان ببريدة سن خاصة علي برافا خنين كان تلي سربوت علي برافا كساعات كنجارة توقعنا مو يا دنو مدنو تكاب توقع يا روجا ما سموه كويس أكلت دفين عارف مدنو زين تيادي ماله تدا مور بعد وائي كنياتي وائي كنيا رون سنجرو ada kenya ada orang-orang kan waan irratti mul'achuu qabnu erga nuuf dhaame chaadhaamsa kana fakkaata waan nuti hordofuu qabnu yookaan waan aadaa Oromoo sabboontoon Oromoo kan sabboontoon Oromoo aaduma keessa magaalatti aadaa keenya nuuf dhaamuudhaan jaa kana fakkaata akkas wayii sitti dhaamaa waan qalbii fayyisaa jechuun dhaamsa jaalalaati gaa dhaamsa jaalalaa itti dhaammata galgala ta'us yeroo bakka bashannanaa ta'us waan akkasiin na fakkaateen akka yaadutti waan si dhaamaa waan qalbii fayyisaa jechuun waan gammachuu tokko hoggaatti hime bakka isinis gammadaa bultii innillee gammadaa bulaashu. Mee ati carraa dhaamsa jaalalaa dhaammachuu argatte maal jettee dhaammatta? Dhaamsa jaalalaa wayi dhaamsa jaalalaa kana wooma edana keessa bulee na fidde carraa dhaamsa jaalalaa kana dhalaaf hin dhaamu dhiiraafillee hin dhaamu boodarra dhalaadhaan akkaan juun adaraa namatti hin taphatinaan jaa miskiina akka xiyyaa kanatti miskiina akka xiyyaa kana ija beeysan keessattuu immoo karaarra hoggaan deemu ani kun garta kan shufeer hoggaan karaarra deemu ifirraan fadhee faan laala bakka na harkaa kuttee mariin akkasumatti hin gaccaamaa ol saniifuu dhalaadhaan namatti hin taphatinaan jaan dhiiraanis ammoo akkaan juun gowwaa akka xiyyaa kan ta'in bakka hundatti ol godhattee dhalaan laaliniin jaan takkitti nuusi geessi takkitti san qabaddu ol godhattee bakka hunda dhalaa egaan deemanii dalagaa ta'e ottariin jaan garuu dhaamsa jaalalaati amma dhaamsa jaalalaa kan suduudhaan ittiin dhaamu jaalaltiitu waan dabraatiin beekte takkaaf tokko yeroo dheertuu yoo baallama walii qaban waliif geeniin jaa saniifuu dhaamsa jaalalaa adaraa dargaggoo keenya adaraa shamarran keenya akka walitti hin taphanneen jaan. Wanni qalbii fayyaa suni amma nama takka yaaddoo namni yeroo hundaa'u yaaddoodha. Ilmi namaa amala isaatiin ammas shakkumaan uumama isaatiin shakkiidha. Abbuma fedhe yoo ta'e washi shakkaa. Kanaafuu nama shakku san tasgabbeessuudha jechuudha. Qalbii isaatti waa'ee jaalalaa haa. Haati manaatis yookaan jaalallee taatus isa murtee takkaan jechuudha. Yaada shakkisiisaa otoo hin taane yaada xumuraatiin isaan amansiisudha. Wanni qalbii fayyisaa. Waan akka nama hundaa galtutti waan amma silaa wali qabatee waan naannoo waan qilleensa wali jiru kana waan hundoo waan silaa gaafa sana uummanni fayyadamuu hin qabneef waan adda addaa uummata keessatti suutaan uumuudhaaf sanfaa waan akka sana fakkaachuu imalchisa. Waa hedduu ilaalchisa garuu. Wanni qalbii fayyisaa wayee gammachuu takka qalbii fayyisaa nama gammachiisa. Wanni qalbii nama gammachiisa waan gammachiisaati qalbii nama fayyisa malee saniifi waan nama gammachiisaa ta'e yoo haasofte qalbii si gammadde jechuudha akkas jenna. Waan qalbii fayyisaa
waa'ee jaalalaa ta'uu danda'a, waa'ee aadaa dirree dhawaa ta'uu danda'a, waa'ee ijoollee barattoota dirree dhawaa waan adda addaa jiraami dirree dhawaa kana keessatti dirreen dhawaa tun biyya jaalalaatti beektaa inni waamu jaalalaatti barbaade dubbii kana irratti hoggaa laalu. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiin keenya bashannanni keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiiti. Sagantaan keenya keessatti bashannana taphachaadha. Noolin tura isin jechaadha. Gaafiin nuti gaafanne jechoota dachaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Asis jennee achis jennee ishee qarree gamaa san gaafadhaa jedhamne sorgoo fi sokkoon jecha kanaa yookaan dubbiin dachaa hima kanaa maali jechuudhaan gaafanne. Ammallee nu faana tura. Isii qarree gamaa san gaafadhaa jedhamne sokkoof sorgoon baasa. Ishee qarree gamaa san asis jennee achis jennee jechuun aboogaa osoo bunan dhugin na gaafachuu eegalte mucaa. Asis jennee achis jennee jechuun kun gamanaas gorree gamasis gorree jecha ifate jechuudha. Akkaan xiqqoo yaadutti jecha ifate gamasis meenee gamasis ishii qarree gamaa san gaafadhaa jechuun sun qarree gama jechuun gar takkaan qarree jechuun dur intala duraati jechuudha. Qarree gamaa san gaafadhaa jechuun ammaas qarree jechuun tabba yookaan tulluu gama jirtu sanii jechuudha. Dandeenya. Yaalimee asis jennee achis jechuun nama juga ni fiigaa beekadhu. Nama juga haruu jiyee ni fiigaa. Eegas booda ammaas dhiiroo akkamitti walii qabaa jala. Ogaa kana amma humaa fiduu hin dandeenye mala. Inni achis fiigee asis fiigee humaa fiduu hin dandeenye. Dalagu malee bu'aan jirtu jechuudha takkaalla. Dubbii dibite amma qarree jechuun dubra. Odoo isii tana marii laal odoo isii tana marii achiifne waan dalaguu deemtan odoo isiin amansiifne hin dalaginii jechuudha bakka akka jettan. Agidi asii fakkeenyaaf asii jettee ijaarama fakkeenyaaf agamana laaltus ijji gaarii diirame akka waan ijji tana laate sagaara gamaa guyyee taate arraba ta'uun balchisa. Achii fi as qaadachaan achi jennee as jennee sokko sorgoon achis jechi jiru sorgoodha asis jechi jiru yookaan sokkoodha. Kana fakkaata. Qarree gamaa laal jecha asis laallee achis gorree laallee ishee qarree gamaa dubbiin cigoodhaa qarree tan qarree kan jedhu kana qarree kan jedhu kun kar tokkoon dubbiin sorgoon isaa immoo qarree wanni jiru kun waan ifa ta'ee jiru qarree hallayyaa jechuu garisa. Sokkoon isaa immoo dubartii takka natti fakkaata dubartii qarree san gaafadhaa waan jiru natti fakkaate qarreedha jechuudha dachaadhaas keessatti. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa isinirraa isinii fi sagantaan keenya gaammallee akkuma itti fufetti jira jechuudha. Gara xumuraa irratti immoo kaardii tokko qabanneeti jirra. Kaardii kana lakkoofsa isii irra jiru saffisaan yaamuudhaan namtichi saffisaan lakkoofsa nuti yaamnu kana qabatee bilbila isaa irratti buutee kaardii sirriitu isaaf gala. Bifa kanaan namoota keessa deemnee namoota kanneen waliin taphanneeti jirra. Kurfii kanas isin biraan keenya nu hordofaa. Tole xumura irra geenye jirra. Kaardii badhaafamta. Lakkoofsa kaardii kana keessaa kennaadha guutuun siyaama san keessa lakkoofsa tokkoon hir'isan lakkoofsa takkicha sadiif guuttattee hojii seentana yarraa kayaalta bilbila kee baafadhu yaali kaardiin siif hima. Tole ani kaardii kana lakkoofsa isaatiin siif lakkoofsa isaa keessaa immoo lakkoofsa tokkoon hir'isa lakkoofsa tokkichaa ofii keetiif itti guuttata qophoyte tole sadii takka lama afur saddeet duwwaa torba sadii takka ja. Kana booda irra deemu yeroo xumuraatiif qabadhu sadii takka lama afur saddeet duwwaa
torba sadii takka takka sadii takka ja'a. Lakkoofsa tokkotu irratti. Lakkoofsa takkichaan dura irratti moo duuba irratti irratti kan ammoo ati yaaliif. Hussein. Afur sadii takka lama afur saddeet duwwaa torba sadii takka takka sadii ja'a takka. Hucciifte. Hucciifte. Tole kaardii siif nima lakkoofsa saffisaaniin siif himan naqata. Afur sadii takka lama afur saddeet duwwaa torba sadii takka takka sadii takka ja'a. Saddeet duwwaa torba. Dhabeetiin jira. Dhabeetiin jira galatoomne. Afur sadii takka lama afur saddeet duwwaa torba sadii takka takka sadii takka ja'a. Ciao. Garuu hojjista jirta? Afur sadii takka lama afur saddeet duwwaa torba sadii takka takka sadii takka ja'a. Ol baasee. Bakka hin dandeenye. Kaansii makorachuu hin dandeenye. Kun kan daawwachaadhaa dhaggeeffachaadhaa jirtan sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiti. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhugaa torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatudha. Nutis kurfii keenya kan guyyaa irraan tanaa keessatti akka bohaartan akka bashannantan akka irraa barattan abdii guutuudha qabna. Sagantaa keenya kan isinirraa isiniifi guyyaa irraan tanaa asumarratti waliif galchuudhaaf jenna. Nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa har'aaf xumurree torbaan sagantaa fakkaattu biraatiin amma oola garuutti nagaatti.